Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yuutuubii keenyaa akkam nagaa jirtu isiniin jennaa. Hadhaa wadii foonii hojjechuudhaa fi akkamitti akka hojjetamu nu wajjin daawwadhaa isiniin jennaa. Nu shunkurtaa keenya ibiddarra kaayannee jirra. Nu waliin daawwadhaa hamma dhumaatitti isiniin jenna. Kun shunkurtaan keenya akkasitti nu bilchaataa jira hordoftoota keenyaa. Hamma dhumaa nu wajjin daawwadhaa isiniin jenna. Kaakunu nu magaalatee jira. Maal akka itti godhamuu fi qimaqimamitti goonu hunda isinitti agarsiisnaa. Daawwadhaa isiniin jedha. Hordoftoota keenya shunkurtaan keenya akkana nu takkattakaa jira. Akka nu jalaan gubanne akkanatti waliin gahanna. Nu daawwadhaa haga dhumaa jenna. Akkasitti takkattakee nu bilchaataa. Qimaqimamii itti godhannus booda nu wajjin daawwadhaa hordoftoota keenya haga dhumaa isiniin jenna. Kun akkanatti kan nu bilchaataa jira. Daawwadhaa qaqqaalii wanti isiniin jedha. Wow, masyaallah. Kun shunkurtiin keenya amma nu bilchaatutti dhiyaatee jira. Qimaqimamii itti qopheeffanna. Akkamitti akka itti qopheeffannu na daawwadhaa isiniin jedha qaqqaalii wantiyya. Akkasitti kaayoo shunkurtaanii akkanatti bareedee isinii bilchaatee seeraan bilcheeffattanii sirriitti isinii bilchaatu shunkurtaan mudhuqee jechuudha. Achi booda yeroo inni bilchaatee jedhe qimaqimamiitti qopheeffattanii hayaa daawwadhaa isiniin jedha. Kun shunkurtaan koonaa bilchaatee jira. Barbaree itti godhadhaa. Barbaree maankaa meeqa akka itti godhadhu daawwadhaa isiniin jedha. Kun maankaa tokko. Kun maankaa lama. Angaruu xiqqoo itti godhadhaa. Isa ammoo garuu hamma barbaadda itti godhachuu dandeettanii maankaa afurii sadii hamma haqimii keessanii an ammoo baay'ifachuun barbaadu maankaa lamaaf gimmaashatti qicadhee booda shunkurtiidhaan wal fudhachiisa. Barbareedhaa fi shunkurtaa wal fudhachiisee booda isaa ammoo yoo haa xiqqoo shunkurtaadhaa fi barbaree wajjin bilchaatu eegee qimaqimamii kaawwanis itti dabaladhaa daawwadhaa isiniin jedha qaqqaalii wanti. Shunkurtaan kennaa fi barbaree wannuu fudhatee amma zayitii itti godhannaa. Zayitii yoo feetan itti baay'isuu dandeettanii an ammoo baay'een barbaadu xiqqoodhuma. Zayitiidhaan akkanatti barbaree bilcheeffannaa. Akkasii zayitii barbaree wal nyaachifannee haala bilchaatu eegee qimaqimamii itti dachaafannaa daawwadhaa haga dhumaatti. Akkasitti nu bilchaatee jira. Amma immoo
qullubbii adiidha jechuudha. Qullubbii adiitti godhanna. Garuu haga feetanitti godhadhaa. Nammoo waan jaaladhu baay'eetti godhadhe. Imamillee garuu ittiin baay'isu maankaa tokkotti itti godhaa. Isin garuu baay'ifachuu hin dandeettanii. Ani ammoo waan hin barbaanneef xiqqootti godhadha. Akkasiin daawwadha haga dhumaa isiniin jedha. Akkasitti kunoo maajjiwni jedhama. Timaatimiidha jechuudha. Xiqqootti godhanna. Ani ammoo baay'een barbaadu. Isin yoo feetan tokkos gimmaasha itti godhachuu dandeettan. Akkuma isiniif toletti akkuma isin feetan nyaanni keessan isinii bareedetti jechuudha. Kanaaf ani amma kanuma itti godhadha. Kanuma wal fudhachiisa isiniin jedha. Haga dhumaatiin na daawwadhaa isiniin jedha. Kun akkanatti sooqixxallee hamma feetanitti qicachuu dandeettanii. Ani ammoo maankaa gimmaasha isa kanas maajiidha. Yoo feetan habbaa lama itti godhachuudha yookaan tokko. Akkasitti waliin gannee yeroo jenne timaatimii garuu hin kukkunnee hin daakkadhe. Akkanatti daakkattanii yoo feetanillee itti qicachuu dandeettanii. Yoo feetan mummuruus dandeettanii. Akkuma isinii tole gochuu dandeettan jechuudha. Ani ammoo kana naaf tola waan ta'eef kanatti godhadhe. Akkana wannoo fudhatee jira timaatimiin keenya. Amma immoo foon itti naqanna. Bilbila taa'ee. Ya, bilbila taa'ee. Akkasitti foon itti naqanneerra. Haga dhumaan wajjin daawwadhaa isiniin jennaa. Ganni bilchaatutti ammas. Akkasitti nu bilchaataa jira. Waxiin keenya nu takkattakeera. Nu waan fakkaatu maashaallah. Nu bilchaatu dhiyaataa jira foon keenya. Kunoo waxiin keenya nu bilchaatee jira. Akkanatti hordoftoonni yuutuubii keenya subscribe, like, comment nu gochuu hin dagatina. Warroonni maatii keenya hin taanillee subscribe nu gochuun, like nu gochuun, comment nu gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Kunoo waxiin keenya kana fakkaata. Daawwattoota teenya yoo isinitti tole like nu godhaa, subscribe nu godhaa. Maatii keenya nuuf ta'aa isiniin jedhaa. Nu jajjabeessaa, nu guddisaa isiniin jedhaa. Oromootiyyaa.
Kanani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jedha qaaliiwwan tiyya kana fakkaata waxin kenna